Ashama arkafuni kabajamtoota hordoftoota sagantaan keenya kuni torbeetti guyyaa tokko kan isin bira ga'u akkasumas sagantaan kuni sagantaa yeroo baay'ee namoonni hundi bakka jirtan irraa kan hojjechaa jirtan hojii keessan dhiistanii kan nyaachaa jirtan nyaata keessan dhiistanii kan dhugaa jirtan dhugaatii dhiistanii kan taa'aa jirtan teessuma dhiistanii kan kaatanii jirtan ka'iitii keessan dhiistanii deebitanii taa'uudhaan kan raftanii jirtan dammoo irriiba keessan irraa kaatanii taa'uudhaan kan rafuudhaaf jettan dammoo rafuu dhiistanii ciisuu irraan sagantaa kana yeroo baay'ee haamileedhaan guggutiidhaan hin dhufamoo inaaf warri kun irraa akkami sagantaa kana nuuf fidumoo nuuf fidan laata jettanii sagantaan isin hawwiidhaan eeggattan sagantaan torbeetti yeroo tokko isin bira ga'u sagantaan tamsaasaa kallattii istuudiyoo keenya irraa isin bira ga'uu fi kan garaagarummaa nutti godhu immoo miidiyaalee biroo waliin nuti kan isiniif dhiyeessinu iddoo sana deemneetuma oduu sana odeeffachuu irraan yookiin dammoo information sana guutuu isaa argachuu irraan informationii orjinaala ta'e mirtee koonalii my studio kan ta'edha jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun galanni isin jaalalli isin sagantaa keenyaaf qabdan nuti immoo siritti guddisnee akka hojjennu nu taasisee jira jechuudha. Kanaaf thank you isiniin jechuu barbaanna jechuudha. Miidiyaa keenya irraa akkasumas dammoo miidiyaan keenya yeroo hunda sagantaa inni qabatee gara keessatti dhufu sagantaa babbareedaa sagantaa made in China ta'e osoo hin ta'in sagantaa made in Turkey ta'e pure sagantaa ta'edha jechuudha. Guyyaa irraa kana sagantaan isiniif qabannee dhufne egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isin beektan irree Turkii miti. Yaa yeroo baay'ee oomishni Turkii pure waan ta'eef akkasumas dammoo istaandardii isaa kan eeggate quality wanta qabu waan ta'eef isiniif fakkeenya isiniif godhe sagantaan kunis sammuu keenyatti yaannee kottee keenyan gara isaatti deemnee harka keenyan isa xuxxunnee funyaan keenyan isa suunfnee arraba keenyan isa qammasnee gurra keenyan isa dhageenye toyi qaamolee miiraa keenya shanan hojii biraa irraa hadamnee sagantaa keenya kanaaf oolchuudhaan cuuffinee cuuffuufnee maxxannee maxanxarre isin biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Isinis akka jaalattan nuuf ibsuu keessaniif guddaa nuuf galatoomaa isiniin jenna. Sagantaan keenya guyyaa irraa kan inni ta'u sagantaa biizinasii waan ta'eef waan biizinasii irratti godinaalee Oromiyaa hedduu keessa deddeemnee akkasumas dammoo magaalota biyya keenya keessa jiran keessaa handhuraa Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee yeroo hundumaa magaalota Oromiyaa hunda irraa yookiin dammoo akkuma waliigala biyya keenya Itoophiyaatiyyuu iddoo itti qaala'insi jireenyaa mul'atu keessaa isa hangafa waan ta'eef magaalaa Finfinnee keessa Shaashambaa jennee to'ii akka giddugalaatitti kan isiniif finne ta'a jechuudha. Qindeeffannee sagantaa oolmaa biizinasii keenya jechuudha. Amma kallattumaan gara sagantaa keenyatti isin dabarsinaa sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf kan bishaan ofirraa qabdan ofirraa siiksaa kan midhaan ofirraa qabdan ofirraa midhaan illee siiksaa. Maaliif sagantaan keenya kanarraa kun isiniif illee itti yaannee itti dhiphannee baasnee buusnee doktoroota garaagaraa qindeessineeti waan ta'eef isa kana kan gorse ana osoo hin taane doktora keenyadha. Maaliif yoo jettanii sagantaan keenya irraa kun akkaataa inni itti qabatee dhufee sagantaa nyaataa wanta dheedhii ta'an akkuma viidiyoo keenya irratti argaa jirta waan akka qamadii waan akka garbuu waan akka burtukaanaa waan akka maangoo waan akka horii coomaa waan akka horii qalmaataa waan akka horii horsiisaa kana dura sagantaan keenya kan isin biraan gaatii ture lavicha yookiin dammoo gurupiidhaan kaayate jalqaba gara midhaan dheedhiitti ittaanee gara firaafireetti ittaanee dammoo gara horii fooniitti kan darbu guyyaa irraa kana garuu isiniif yaaduudhaan wal keessa makneeti jechuudha. Tokkoffaa irratti maangoo jennee lammaffaa irratti buna dhugaatii jechuu dandeenya. Buna dhugaatii jennee kaanee dammoo foon nyaataa jechuu dandeenya waan ta'eef inni kun isinumaaf yaanneeti isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kallattumaan gara oduu keenyatti isin dabarsa. Turtii gaarii. Tolee ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa yeroo ammaa kana oolmaa gabaa Itoophiyaa kan yeroo mootummaa Bilisiginnaa yeroo jalqabaa irraa kaasee hanga ammaatti jiru isiniif qoonnaa. Kana irratti kan jalqabaa isiniif qooduudhaaf hanga xumuraatti wanta miira keessa isin galchuu fi oolmaa gabaa bittaa fi gurgurtaa kan guyyaa irraa isin dhageechisnaa.
kana keessatti wantoonni nuti hin galchine ni jiru. Isaanis wantoota nyaataman qofaadha guyyaarraa kana kan qabanne. Isiniif dhiyaanne yeroo biraa waa'ee ijaarsa meeshaalee manaatiif irratti hundoofne isinii hojjannaa. Akkasumas immoo waa'ee mana kiraayii naannoodhaan qoonne isinii galchina. Waa'ee ibsaa meeggaa baawutii meeqa yoo ibsatan qarshii meeqa kan jedhu. Akkasumas immoo waa'ee boba'aa irratti hunduma isaa isiniif hojjanna jechuudha. Yaatu malee guyyaarraa kana waa'ee nyaataa yookiin immoo mana baaburaa fi gabaa irraa jechuudha kan isin odeessinu. Xaafii adiin faarsillaan tokko qarshii tokko hanga kuma tokko dhibba tokko hanga 1,200tti. Xaafii diimaan farasillaan tokko qarshii 900 hanga 1,000tti. Qamadiin farasillaan tokko qarshii 700 hanga 850tti. What is this mashar? Indee sirrii miti kuni. Maal ijoollee lakkumitu barreessanitti kenne? Qamadii kiiloon takka birrii meeqa? Farasillaa jechuun maal jechuudha? Qofa hordoftoota keenya oduu kana xaarreen dhufa. Yeroo ammaa kana xaafii kumtaalli tokko qarshii 5,000dha. Farasillaa jechuun maal jechuudha? Kan barreesse Mashaariin ittiin gaafatamu. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenyaa nu uffalcha rakkina teknikaa nu mudatee fi oolmaa gabaa yookaan qaala'insa jireenyaa akkamitti yoo jira yoo jenne warroonni biyya alaa keessatti isaan hordoftan biyya keessatti uummanni akkamii waa bibbitatee jiraataa jira kan nu dhiyeessaa turte obboleetti keenya Aadde Hawwii Tuubiidha. Akkasumaanis oolmaa yookaan minaan waan itti fayyadama hanga muuza ga'utti isiniif dhiyeessina jechuudha. Hanga killeetti jechuudha. Ammallee turtiin keessan nu wajjin haa ta'u irra deebuudhaan xaafiin adii farasillaan tokko qarshii 1,100 hanga 1,200tti gurguramee ooleera. Xaafii diimaan farasillaan tokko qarshii 900 hanga 1,000tti gurguramee ooleera jechuudha. Qamadiin farasillaan tokko qarshii 700 hanga 850tti gurguramee ooleera. Boobee adiin farasillaan tokko qarshii 800 hanga 850 hanga 900tti gurguramee ooleera jechuudha. Akkasumallee boobeen diimaan farasillaan tokko qarshii 700 hanga 850tti. Boqqolloon farasillaan tokko qarshii 900 hanga 950tti. Baaqelaa farasillaan tokko qarshii 675 hanga 700tti. Aato farasillaan tokko qarshii 750 hanga 790tti. Garbuun farasillaan tokko qarshii 745 hanga 800tti. Shunkurtaan kiiloon tokko qarshii 60 hanga 65tti. Qullubbiin adiin kiiloon tokko qarshii 70 hanga 75tti. Akkasumallee barbareen qaaraan kiiloon tokko qarshii 40 hanga 45tti. Barbareen balaawwan kiiloon tokko qarshii 40 hanga 45tti. Raafuu qabaan tokko qarshii 5 hanga 7tti. Abukaadoon fireen tokko qarshii 5 hanga 7tti. Maangoon fireen tokko qarshii 5 hanga 6tti. Burtukaanni fireen tokko qarshii 4 hanga 5tti. Appiliin fireen tokko qarshii 5 hanga 6tti. Anaanaasiin firee tokko qarshii 20 hanga 25tti. Muuziin firee tokko qarshii 4 hanga 5tti. Dinnichaan kiiloon tokko qarshii 20 hanga 24tti. Raafuun maraan fireen tokko qarshii 15 hanga 17tti. Kaarotiin kiiloon tokko qarshii 35 hanga 40tti. Akkasumallee qishiriin kiiloon tokko qarshii 35 hanga 40tti. Kuukoon faranjii fireen tokko qarshii 3 hanga 4tti. Kuukoon abashaa fireen tokko qarshii 2 hanga 3tti. Warqeen maraan tokko qarshii 45 hanga 50tti. Sukkaar dinnichiin kiiloon tokko 40 hanga 47tti. Anjooteen kiiloon tokko qarshii 50 hanga 55tti. Paappaayyaan fireen tokko qarshii 15 hanga 20tti. Zaatiin qabaan tokko qarshii 50 hanga 100tti. Buqqeen fireen tokko qarshii 15 hanga 20tti. Shankoraan caaroon tokko qarshii 15 hanga 20tti. Tingirsaan caroon tokko qarshii 10 hanga 15tti. Bunni diimaan kiiloon tokko 60 hanga 80tti. Akkasuma bunni qishiriin kiiloon tokko qarshii 200 hanga 250tti. Damma gogaan kiiloon tokko qarshii 150 hanga 160tti. Dammi naxxaramaan kiiloon tokko qarshii 200 hanga 250tti. Dhadhaan kiiloon tokko qarshii 300 hanga 400tti. Iddoo sa'a maraan tokko qarshii 80 hanga 100tti.
Duqeetiin kiiloon tokko qarshii 55 hanga 60. Ruuziin kiiloon tokko qarshii 45 hanga 50. Paastaan kiiloon tokko qarshii 40 hanga 45. Akkasumallee makarooniin kiiloon tokko qarshii 40 hanga 45. Misiriin kiiloon tokko qarshii 100 hanga 120. Barbareen baalteenaan kiiloon tokko qarshii 70 hanga 80. Kikii kiiloo tokko qarshii 70 hanga 75. Ashaboon kiiloon tokko qarshii 20 hanga 25. Qimamii yookaan irtiin kiiloon tokko qarshii 60 hanga 65. Talbaan kiiloon tokko qarshii 70 hanga 75. Ija raafuun kiiloon tokko qarshii 70 hanga 75. Peepsiin tokko qarshii 50 hanga 100. Miirindaan tokko Pepsiin tokko qarshii 50 hanga 100. Mirindaan tokko qarshii 50 hanga 100. Mangoon tokko qarshii 24 hanga 60. Oreenjiin tokko qarshii 30 hanga 35. Kookaan tokko qarshii 45 hanga 90. Faantaan tokko qarshii 35 hanga 40. Ispeeraatiin tokko qarshii 45 hanga 50. Dastaan fireen tokko qarshii 2. Maasdeqaan fireen tokko qarshii 1. Naanna'een fireen tokko saantima 50. Lawuziin kiiloon tokko qarshii 200. Lawuziin kiiloon tokko qarshii 250 hanga 300. Kasala qunxaan tokko qarshii 350 hanga 400. Ixaanni kiiloon tokko qarshii 200 hanga 250. Naddiin caroon tokko qarshii 3. Zayitii nyaataan kiiloon tokko qarshii 250 hanga 300. Qixalshaayin kiiloon tokko qarshii 40 hanga 45. Gabaasa qindaa'eef an maashartu gatii horiitti daballa. Sangaan coomaan qarshii 60 hanga 100. Sangaan qonnaan qarshii 25 hanga 100. Sa'a coomaan qarshii 4,000 hanga 60. Hoolaan korbeessii coomaan qarshii irra isinii deebi'a. Sa'a coomaan qarshii 40 hanga 60. Hoolaan korbeessii coomaan qarshii 8,000 hanga 10,000. Hoolaa haadhoo coomaan qarshii 5,000 hanga 6,000. Reettiin coomaan qarshii 800 hanga 900. Hoolaa horsiisan qarshii 3,000 hanga 4,000. Reettii horsiisan 2,000 hanga 3,000. Fardi colleen qarshii 15,000 hanga 20,000. Fardi feesisaa qarshii 7,000 hanga 8,000. Gaangeen qarshii 20,000 hanga 25,000. Harreen qarshii 2,000 hanga 3,000 jechuudha.